warra boolee sirba baay'ee jaalatameeru torban kana sirba kanaan shubbisanii jiranii isaan lamaan keessaa eenyutu irra shubbisee jira mee koomentii irratti naa barreessaa aayoo jettan aa jedhaati baayoo jettan baa jedhaati koomentii irratti naa barreessaa kana qofaa miti viidiyoon itti boharaa irraa barannus hin jira hanga dhumaatitti na faana tura namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a laayikii godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyadaa gara viidiyootti. Afaan isaa eessa akka jiru beeksisu. Arguun dandeenye gammatu. Gadiin dhiisin. Dhugamaanu afaan isaa eessa akka ta'e eessa akka jiru adda baasuun namatti ulfaata. Bareeddu koo. Akkoo lammikoo. Waa'ee maalii yaadartaa? Waan maatii yaaddu ka. Waan ani yaadu? Si baala kee maal jechuudha? Waan biraa yaadaa nan badee maalan argaa jira ijoon? Soore? Maayinni eenyu isheen si faana deemaa jirtu maal keeti? Soore koo ishiin kun iskoortii kiyyaa yeroo ati hin jiru eeggannoo dhaabaan ol kaawwadhe. Maal jechuudha maal ani sin jaaladha baay'ee nan ani jaalalleen qabanaan hin jenne anis jaalallee soon qabu ati soon jaalallee qabu otoo beeknu ol jaalanne amma moo sin barbaadu bakka soore koo. Qabamte moo qabamte lamaan isaaniitiyyuu hattuudha. Yeroo duraatiif miliyoona tokko kan naa kaffalan. Miliyoona tokko. Maal? Injiru amma birri sun injiru irratti hirmaannee injira jettee akka Odiitti sin godhamtu maal miliyoonni tokko doolaara? Doolaara miliyoona tokko. Doolaara miliyoona tokko. Akkamatti baay'ee. Doolaara miliyoona tokko gabaa yeroo ammaatiin mee qarshii meeqa akka ta'u tilmaama garuu kan ilaaluu qabnu asirratti baay'ina qarshii osoo hin ta'in bu'aa qarshiiti. Akka Itoophiyaatti miliyoona 50 baasaa jedhan dhugaadha. Miliyoona 50 baasaa hin tilmaamne akkamitti akka tilmaamne. Gabaa gurraacha. Gabaa adiidhaanu. Gabaadhuma adiidhaan konkolaataan har'a gazaanyi oofu miliyoona 50 baasa. Hin baasa dhugaa dubbachuuf hin baasa. Atileet Gazaanyi konkolaataa miliyoona 50. Konkolaataa miliyoona 50 oofa. Gazaanyi bar nama waggoota gabaabaa keessatti warqee maraatooniidhaan jiru hundumaa xaragee fixee maallaqas fudhate. Maallaqas Garaagarummaan laaptooppii fi kompiiteeraa maali? Gaafii kanaaf deebii isaa haa ilaallu. ላፕቶፕና ኮምፒውተር ልዩነታቸው ምንድን ነው? ላፕቶፕና ኮምፒውተር ላፕቶፕ በቃ ሰው በተቻለ መረጃ ኢንሰርት አድርጎ የሚዞር ነው። ኮምፒውተር ማለት በቃ ኤኒ ዳታ ኢን ዘ ኮምፒውተር። Gaafii yeroo baay'ee barattoota eebbifaman dogoggorsu. Maqaan keenya ture? Anoon beeku. Baga gammadde siin jecha jiisiin gaafa hiikamu maal jechuudha? Nutti nimne Gaafiin tun namoota hedduu rakkisti. Barane? What? Jiisii hin dogoggora jedhee sodaateeti gaafiin tun yeroo baay'ee barattoota eebbifaman hedduu dogoggorsiti. Mee namoonni beektan koomentii irratti naa barreessa. Isagaa waan samiidhaa gadi jiru hunda argeera uummanni kun. Isagaa amma immoo duriyyummaadhaan fakkeessuudhaan maqaa isaatiin kakachuudhaan isa qurqaa hin ta'u. Isa qurqaa sabboonaa ta'uun hin ta'u. Hataa sobaa sabboonaa ta'uun hin ta'u. Uummata nyaataatiin ta'u. Nama fedhii dhuunfaatiif jiraatu osoo hin ta'in nama sabaaf nama uummataaf jiraatu ta'uu qaba. Warra hattuu sobduu faayidaa uummata keenyaa gurguraa sabboonaa fakkeessaa warra jiraachuu barbaadan xaragaa deemna ammas. Xaragamuu qaba. Iddoo isaanii miti kun sabboontota miti isaan kun maqaan isaanii hattuudha. Sabboontota miti isaan kun maqaan isaanii kijibdoota sobdoota. Tokko tokko immoo inaafatu samaraacha. Inni akkasiisuun sabboonaa dhuun taane inaaftuudha. Sabboonaan
ofiin oduun ta'an dhimma dhuunfaa isaatiin oduun ta'an dhimma sabaa isaatiif waan nama dhaabbatedha. Kun dhugaadha. Galatooma obbo Shimallis Abdiisaa. Garuu dhaamsi an isinitti dhaamadhu kun jecha qofa irratti hafuu hin qabu gara hojiititti nuuf jijjiira. Hadaraa Oromummaa isiniin jedha. Jedha barreeffamni viidiyoo kana irratti barraa'e akkas jedhanii itti dhaamataniiru uummata. Ante kottu korii homaan taatu sodaatin ante saatiin nu argame. Dukaan hin deemnu shawwaan hin bahu mootanan jaalatu mati. Kottu korii natti siin jedhu maasi kottu korii. Akkiyaan hin koru. Ante naati asirra buu asirra. Kottu korii. Yaa'uu laatti. Ante ndi dubbatu kana mucaa. Korii kottu maasi. Akkamitti aggora. Korii luka kee bargaafat. Korii. Akka farda. Oh, goy, hin deemen. Suuta jedh. Abee abdaariin eegi kaar. Deema tilma ko. Suuta jedh maala. Qabirratti akka irraan kufu. Ante lafaan na dhaabee kun. Fai, afaan jabaa. Jaa'u. Ante bu'ee sinarra bu'ee gad. Deetti. Afaan jabaa. Ini gadi. Akaaja, hoomat. Jaa'u. Dace. Hiri. Bade. Agatti godina goota. Bu'aa bayii rakkoo baay'ee keessa darbitee sadarkaa guddaa irra geessee jirti. Sadarkaan isiin amma irra jirtu kun sadarkaa guddaadha. Eenyuun namni kun mee haa ilaallu. Hin beeku. Namni anaan hin erganne hin jiru. Hanga dhumaatitti dhageeffadha. Haafaaf baalanna ergata. Annaka ganama otobisii 6 quxira yaabbadhee tanaan achi gibbii sana gaa achi booda kophee baafatanii haxoofsisi jechuu riilii achi baasanii as fidi jechuu xalayaa 2010 barreeffame hiikiiti abbaa sagantaaf daraddari jechuu Laala isin keessa maal isin intime maal dhiisa gaa ani maanna ergatti maa jechuudha waan ijoollee lama manaa qaba miti moo hin jenne sana ergate hundumaaf ergamee maaliif jennaan har'an argaa turean ani har'an arga isaan anaanna ilaalu ani immoo har'an ilaalaa jiran fageesse jechuudha zinnaash ishee har'an ilaalaa turean isaan immoo zinnaash ishee kaleessa ishee otobisii yaabbattee dhuftee ishee hojii barbaacha balbala sana dhaabbattu laalu isaan argitee jijjiiram. Zinnaash namni hin beekne hin jiru. Qaamaanis yoo hin ta'in sagaleedhaan namni isii hin beekne hin jiru jedhee yaada. Yeroo bilbillu hafteen herreega keessanii gahaa miti. Herreega dabalataa guuttadha isi jettu. Dhiifama hafteen herreega keessanii gahaa miti. Herreega dabalataa guuttadha. Sana boodoo yoo isaan na ifatan, yoo isaan na ergatan, yoo isaan fuula na dhoowwatan, yoo isaan kolfan anisuma sana. Maaf nanti dubbattu hin jedhu. Isuma isinitti meeraam. Isin yoona kana manaas waan qabdan ta'a. Ani garuu manaa namicha xaafii fi zayitii bitu qaba. Utuun qabuyyuu kaayyoo koof jedhee garuu sana danda'uun narra jiraata ture. Yoona gorsan nan dhagaa, yoona ifatan nan dhagaa, nan dhaggeeffadha. Isa sana waan hin beekuuf cimsee as waan na geessiseef. Jiji kiyyaa fi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldoon torbaan kana YouTube chaanaalii banatee seenaa addaa galmeessisee jira. Italiano piano. Inglés. Jiji kiyya. Francés. Cristiano Ronaldo. I'm joking, I don't speak much. Why you don't speak? Let's learn. Why you don't speak? I like to learn new stuff, yeah. Are you Ronaldo? Hey, what are you Ronaldo? Amanu Dende. I'm from Ethiopia. Why you stay here? Hello, get out of here. Get out of here. Yeah, but what you got? Shannon, Tunisia. Zara, Vindalil. Oromoon gammachuu isaa galata isaa uumaa isaatiif waaqa isaatiif karaa ittiin galata isaa galchuu qaba. Akkuma kana guyyaa rakkoolee karaa ittiin kadhatu qaba. Haa ilaallu. Sirni uumaa fi uumama tasaasuu tibbana shawaa kaabaatti dhaga'ames ibidda lolaadaa fi garaagaraatiin uummata ijibbaachise dhaamsuudhaan wal qabatamu. Inni seelaa lubbuu namaa fi horii akkasumas qabeenya irra ga'e yaadachiisuudhaan kana deeme haa galu kan maseene haa dhalu jechuudhaan jiraattonni aanaalee dagamii fi dabire Libaanos watwaataniiru.
akkuma viidiyoo kana irratti ilaalletti ummanni salaale rakkoon humnaa olitti ta'ee jennaanin akkanatti gadi ba'ee uumaa isaa waaqa isaa kadhatee jira. Karaa nama nyaatummoo waanjoo yookaan harqoota qotiyyoon ittiin camadamtee qottu mormaaf gatiitti gaammeewwan kichuutti kaa'anii of dura deemsisuu isaaniiti. Qotiyyoos akkasuma marga utuu hin dheechisiin waanjoo mormarra kaa'uudhaan of dura bobbaasuu dabalatee farda abbaa qabuu fi akka aadaa Oromootti kabajamaa ta'e luugamanii leexaadhuma isaa of dura oofaniiru. Caaccuuf kallachaanis kan hubatuuf dhaamsi darbeera. Walitti bu'iinsa kana gidduutti namoonni miidhamaa jiran namoota woomaa hin beennee fi daa'imman manguddoo kanniintu miidhamaa jira. Nagaan osoo bu'ee baay'ee namatti tola. Talbaan qotuu saangaa beebiraa muchuu caattuu sanaa saangaa beebiraa ijoollee wambaraa saangaa beebiraa sissi ooftuu kanaa saangaa beebiraa shorii shorii roobee aabaa beebiraa yoo deemtee moonafi wal yaadaa turraa. Kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanniinitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a. Laayikii godhaa isiniif salphaadha. Na baay'ee na fayyada. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.